nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u kam jirtu nagaa keessanii nagumaa waaqayyoo fakkaatuwwan nagaa kooti raajii Isaayyaas olii wajjin ilaallaa waaqayyoo sagalee isaa kan eebbisuu kadhannee jalqabna gooftaa yeroo nulaatteef galanni siif haa ta'u sagalee kennu eebbisii hubannaa nu laadhu dubbii kennu barsiisi maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Isaayyaas boqonnaa booddana dur yeroo macaafa barreeffame boqonnaa lakkoofsatti laatamne akka booddana garuutti kennametti boqonnaa 66 qaba. Kan macaafa kana barreesse Isaayyaas ilma Amoos kan jedhama. Jaarraa 8ffaa dhaloota Kiristoos fuuldura kan barreessetti kan yaadamu. Kana jechuunis barri yeroo sana dhaloota Kiristoos fuuldura jiru achi gadi lakkaa'ama. 740 ka'ee hamma 686 gidduutti kan barreeffamedha. Kan tilmaamamu jechuudha. Achi gad lakkaa'ama ta'e 740 gidduutti beektonni macaafaa Bible scholars warri nu jennu Isaayyaas kan inni barreesse 139ti. 40-66 nama biraatu bartootuma isaa keessaa kan isa duukaa hordofan raajii isaa kan jaalatan kan isarraa barachaa turanii isaantu barreesse jedhu garuu baay'ee namoota baay'eedhaan fudhatamaa miti jechuudha. 40-66 sana iyyuu inni kun Ditroo Isaayyaas inda Tiriitoo Isaayyaas jedhanii adda baasu boqonnaa 40 amma 55tti yeroo boojuu keessa jiran kan barreeffamedha. Duraanii boqonnaa 139 firdii waaqayyoon dhufaa boojuutu dhufaa qalbii dirrachaa ture inni isa booddee waan inni isaan qalbii dirrachuu dhiisaniif waaqayyo dabarsee waan isaan laateef yeroo boojuu keessa waa'ee Qiiros faasaa waa'ee Isaayyaas waan tokko naasa'u boqonnaa 40 ka'ee 66 kanaaf 40 boqonnaa 40-55 nama biraatu bartuudhuma warra raajii isaa hordofaa keessa turan keessaa barreesse boojuu keessa kan jedhamudha. Boqonnaa 55 ka'ee 66tti immoo isaan Tiriitoo Isaayyaas jedhanii boojuu booddee post exilic amma pre exile kan nu jennu yeroo Isaayyaas boojuutti dabarfamtanii kennamtu qalbii diddiirradhaa jedhaa turedha. Isa didanii boojuu keessatti boqonnaa 40-55 barreeffame boojuu booddee boqonnaa 55-66 barreeffame kan jedhamudha. Garuu dhugaansaa hunduma isaa Isaayyaastu barreessedha. Beektonni macaafa baay'een kan walii galanii hunduma isaa raajii Isaayyaas barreessedha. Kanaafi tokko wangeela kakuu moofaa keessa jirudha. Waa'ee abdii, waa'ee nagaa, waa'ee jaalalaa, waa'ee waaqayyo waaqaaf haaraaf lafa haaraa fiduu, waa'ee dhalachuu Kiristoos, waa'ee du'uu Kiristoos kan haasa'udha waan ta'eedhaafi wangeela kakuu moofaa keessa jirudha. Isaayyaas macaafa addaati baay'ee jechuudha. Lamaffaa ammoo ilaaltan immoo istiraakchariin isaa adda. Fakkeenyaaf boqonnaa 66 qaba raajiin Isaayyaas macaafis immoo macaafa 66 qaba macaafa qulqulluu macaafa 66. Lamaffaa kakuu moofaan boqonnaa 130 kakuu moofaan macaafa 39 kakuu haaraa macaafa 27 kanaaf kan Isaayyaas immoo raajii Isaayyaas immoo boqonnaan tokko boqonnaa 39 akkuma macaafa kakuu moofaa 39 ta'e waa'ee kakuu moofaat akkuma jirutti waa'ee seeraa waa'ee firdii waan hundumaa boqonnaa 39 kana haasaa. Boqonnaa 39 booddee kan jiru immoo boqonnaa 27 boqonnaa 46 dubbistanii boqonnaa 27 jiru 39 booddee kan jiru inni immoo kakuu haaraadha. Waa'ee abdii, waa'ee nagaa, waa'ee jaalalaa, wantoota hunduu haaraa haasaa. Kanaaf kakuu moofaaf kakuu haaraa qabatee kan jiru macaafa xinnoo miinii baayibilii jedhameeti kan raajiin Isaayyaas beekamu jechuukooti. Maaliif 39 boqonnaansaa kakuu moofaa wajjin macaafa 39 wajjin walii gala 27 boqonnaa 39 booddee kan jiru boqonnaan isaa immoo kakuu haaraa 27 wajjin walii gala. Karaa biraadhaan outlaayinii kanaa toora baasanii kan kaa'anii boqonnaa tokko boqonnaa 10 waa'ee Yihuudaa waa'ee Yihuudaan waaqayyo hoonamuu diddee karaarraa ce'uu isheetiin waaqayyo itti faraduuf jiru kan haasa'edha. Boqonnaa 13 immoo firdii naannoo Israa'el kan jirtu biyyootatti warra akka Sooriyaa, warra akka Gibxii, warra biraatti akka faradamuuf jiru kan inni dubbateedha. Isaanii hin amanatinaa Sooriyaa fa'aa Gibxii fa'aa hin amanatinaa jedhee firdiin akkanatti dhufaa jiru kan inni haasa'edha. Boqonnaa 24 amma 34 Israa'el Yihuudaa irratti ammoo deebi'ee firdiin dhufu akka jiru kaaseedha.
boqonnaa 36 immoo waa'ee mootii Hisqiyaas hinduuta Waaqayyo jedheetti ergeen immoo maal jedhee Waaqayyotti boo'ee kadhate Waaqayyo akka 15 dabalee fi waa'ee isaa wajjin kan wal qabatee jirudha. Boqonnaa 46 garuu jajjabina akkuma isinitti kakuu haaraa keessatti kan ta'u abdii jiru gara fuulduraatti kan xiyyeeffatee jirudha jechuudha. Maaliif 39 booddee kan jiru jajjabina abdiidha. Wanti hundumtuu haaraa akka ta'uuf jirudha kan inni dubbate. Isa kanaan kan isaan kaa'anii waa'ee Kiristoos yoo ilaalle immoo Christ centeredidha. Walakkeessa godhatee kan inni jiru Isaayyaas waa'ee Kiristoos. Boqonnaa 7 irratti durbu ulfooftee ilma akka deessu maqaan isaa Amaanu'el kan jedhamu Waaqayyo dhufee namootaa wajjin akka inni ta'u. Boqonnaa 9 irratti immoo ilmi dhalatu kun hangafa nagaa abbaa bara baraa akka inni ta'e. Boqonnaa 11 irratti immoo waa'ee waaqa haaraaf lafa haaraa dhufu waa'ee waggaa 1000 keessa waaqa haaraaf lafa haaraa fuuldura waggaa 1000 keessatti yeroo inni bushu saawwii leencaa wajjin marga nyaachuu leenca rafoo nyaatu marga akka inni nyaatu qeerransi reettii wajjin akka taphatu ijoolleen bofaa wajjin akka taphatan wanti hundumtuu akka geeddaramu seexanni hidhamee jira waan ta'eedhaaf yeroo sana Waaqayyo nagaa bineensaaf horii gidduutti illee akka buusu namaaf nama gidduutti illee akka buusu. Boqonnaa 53 irratti immoo dhiphatee garafamee du'ee bifuma kan hin qabne fudhachuuf illee kan namatti tolduudhaaf dhufa waan ta'eef. Isaan 53 kudhanii kaatanii immoo yoo ilaaltan immoo Waaqayyo ulfinaan akkasa kaasee ulfinaan isa ga'u dubbata. Waa'ee Yesuus Kiristoos guutuutti qabatee kan jiru dhiphinaaf akka dhufe du'ee immoo du'a moo'ee ka'ee ulfinaaf akka inni ta'u deebi'ees immoo waan hundumaa dabarsee bara baraan moo'ee akka inni jiraatu kan inni itti haasa'edha. Kanaaf macaafa kakuu moofaaf kakuu haaraa qabatee kan jiru miinii Baayibil Isaayyaas nuu galee jennaan kakuu moofaanis nuu gala kakuu haaraanis nuu gala jechuudha. Boqonnaa 39 gaafa dubbistan Waaqayyoo wajjin walii galuu diduu isaatiif firdii ta'u. Seera Waaqayyoo eeguun akka barbaachisu karaa Waaqayyoo irra deemuun akka barbaachisu boqonnaa 40 ka'ee garuu waa'ee Yohaannis Cuuphaan dhufuuf akka jiru sagalee lafa onaatii iyye boqonnaa 40 irratti kan inni haasawu jajjabeessa saba koo jajjabeessa akka jedhe Waaqayyoo ishee kuufte godoo kuufte Yerusaalemiin akka kaasu saba dukkana keessa jiru akka ifa fidu maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu kanaadha waan ta'eedhaaf kakuu moofa boqonnaa 39 qoositti waa'ee firdii waa'ee seera waa'ee cubbuu waa'ee fayyinaaf immoo gara Waaqayyootti deebi'uu kan qabatee jiru yeroo ta'u kanaaf Waaqayyo Israa'elii wajjin dubbii akka inni qabu haasaa akka inni qabu hojii akka inni qabu naannoo Israa'el kan jiran immoo yoo Israa'el dhuguma Waaqayyo wajjin jiraatte ifa taati ta'uu baannaan firdiin isaaniifis akka namni haasaa Isaayyaas 40-66 gaafa fudhannee ilaallu kakuu haaraa keessa kan jirudha waa'ee ayyaanaati waa'ee fayyuuti waa'ee masii dhufuuti waa'ee jajjabinaati kan inni haasa'u kan hundumaa qabatee jira. Lafa duwwaa keessa galee iyyuu maqaa jedhu boqonnaa 40 irraa ka'ee Yohaannis Cuuphaan dhufee karaa qopheessuuf fayyinaaf karaa qopheessuudhaaf akka inni haasa'edha kan inni qabatee jiru. Waa'ee Yesuus Kiristoos itti meera hundoo isaas keessatti qabatee keessumaa 40-66 qabatee jira. Kanaaf macaafi kun Yesuus Kiristoos walakkeessa godhatee Christ centered ta'ee macaafa waa'ee abdii waa'ee nagaa waan hundumaa himuudha. Deebi'aan fudhatanii ilaaltan boqonnaa 6 irratti boqonnaa 1 amma boqonnaa 5tti wayyoon baddoodhe macaafa Isaayyaas wayyoo 6 qaba. Boqonnaa 1 amma 5 namootaan jedhe cubbuu namootaa laalee isin nama maaliiti karaarraa jedhanitti faradama hin baddochaa ture. Boqonnaa 6 irratti garuu ofii wayyoo jedhe. Gaafa eessuma isaa ture mootii Ooziyaan kan jedhamu gaafa inni du'u lafa laaluun qabu waan jedhuun qabu yeroo mana qulqullummaa dhaqu namni yeroo abdii gotu Waaqayyo irraa fagaataa inni gara Waaqayyootti dhiyaate teessoo mul'ata gaafa argu teessoo ulfina Waaqayyo guutee jira. Yohaannis Wangeelii Yohaannis boqonnaa 12 irratti garuu akka jiru lakkoofsa 41 kaatanii Isaayyaas Waaqayyoon utuu hin ta'in Yesuus Kiristoosiin argeedha. Kakuu moofaatti kakuu haaraattis Waaqayyo hafuura namni arguu hin danda'u. Garuu kakuu moofaatti nama fakkaatee kan mul'atu kakuu haaraatti immoo kakuu moofaatti nama fakkaatee kakuu haaraatti immoo nama ta'e bara baraanis nama ulfina qabu ta'e kan itti fufu Yesuus Kiristoos nama guutuu Waaqa guutuun. Kanaaf isa arge gaafa isaa argu wayyoo nan badee jedhe. Isa dur firdii faradu gaafa ulfina Waaqayyoo argee ka'ee inni lammataa faarfannaa galataa jalqabe. Gara Isaayyaas 12 irratti ilaaltan saboota Waaqayyo jajjabeessuu jalqabe. Maaliif eenyuun nuu deema jedhe. Na ergadhuu jedhe hidhii isaa biddaan tokkee isa geeddare isa booddee dur nama laalee firdii farada dur nama laalee aara amma garuu ulfina Waaqayyoo ilaala waan ta'eedhaaf sabi kun ija qaban arguu gurra qaban dhaga'uu sabi kun sabuma warratti boqonnaa 5 hin baddu sin hojii maalii qabdu jetteeniidha. Garuu amma ulfina Waaqayyoo argee waan dubbatuu fi saba kana jajjabeessaa ture. Garaa dhagaa kan cabsee geeddaru Waaqayyoodha fuura Waaqayyooti.
Nuyi arrabsinee hojii maalii qabdu jennee waan geeddaru tokko iyyuu hin qabnu. Museen Waaqayyoon ilaaluu dhiisee gaafa gara saba sanaa ilaale saba nana hojii maali Waaqayyoo taasise ani nan ulfaadha asin ulfina argattaa jedhe Musee Faarooniin Museetti kan inni dubbate. Inni garuu gara saba sanaa ilaalee aaree sabatti micciiramtu kana hojii maalii qabdu yoo yarate umurii isaa irraa waggaa 30 qannasee kan aayitatu hin galee nafee Museen. Gara sabaati gaafa laalu kan namni aaru gara namaati gaafa laalu kan namni fardii jalqabu gara Waaqayyoo yoo laale garuu hir'ina namaa hir'ina sabaatu hin ta'in ulfina Waaqayyoon nutti mul'ata waan ta'eef karaa namni cubbuu keessa rakkina keessaa bahuutti agarsiifna malee ati cubbamtuudha ati cubbamaadha ati rakkataadha ati rakkatuudha namatti hin farannu. Waaqayyoo yoo laalle ulfina isaa nama yoo laalle garuu hundumaa hir'ina agarra waan ta'eef rakkoo maratti rakkoo daballa hiika finnu gara Waaqayyoo yoo laalle garuu rakkoo jiruuf hiika finna. Isaayyaa isa kanaadha ulfina Waaqayyoo erga argee booddee kan inni godhe kan inni dubbate ulfina jajjabinni akka dhufu geeddaramsa akka dhufu. Waaqayyo bineensota gidduutti Waaqayyo biyya irratti Waaqayyo iddoo hundumaatti seenaa akka geeddaru deebi'ee immoo Waaqi haaraaf yeroo lafi haaraan Yerusaalem haaraan akka dhuftu. Hojii Waaqayyoo guddaan fuula duratti akka jiru jijjiirama akka jiru kan inni argee dubbate. Sabuma sila micciiramtuudha jedhee arrabsu ulfina Waaqayyoo arge jajjabina jalqabe. Boloota koo Isaayyaas yoo qoranne waan guddaarraa baranna waan guddaa arganna. Nus ofii keenyaas immoo nama dadhabina isaa, nama hir'ina isaa, biyya hir'ina ishee, saba hir'ina isaa ilaalee dubbachuu osoo hin ta'in ulfina Waaqayyoon baranne ulfina Waaqayyoo gara Waaqayyoo ilaalle gaafa dubbannu jajjabina finna, hiika finna, nagaa finna Waaqayyoo immoo dubbii keenya wajjin ta'e seenaa geeddaraa shaaloom Waaqayyoo sinaa eebbisu.